Haay akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa deebi'ee dhufeen jira. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya yoo jaalattan like gochuu hin dagatinaa jecha. Akkasumallee namoonni baay'een karaa miseejitiin jechuudha. Lakkoofsa bilbila keenuu maxxansii meeshaa ajajachuu barbaannaa warri jettanii kana duras viidiyoo koo keessatti lakkoofsa yeroo baay'ee maxxansaan ture. Egaa warri hin arginee fi lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 961 WhatsApp birraan heloo jettanii meeshaa barbaadan ajajachuu hin dandeessuun isiniin jedha. Akkasumallee yaada qeeqa qabdan immoo sanduuqni koomentii keenya sa'aatii 24 guutuu banaadhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti yeroo darbee waaqofii fi haati manaa isaa akka walii kan sooshaal miidiyaa kanarratti faffaca'aa ture. Har'a immoo egaa waan addaa tokko wanta dhaga'ame irraa waa xiqqoo ishee dubbachuu barbaadeen dhufe jechuudha. Egaa jalqaba irratti koomentii darnaaf yaadii taampileelii irraa hin dubbistu jechuudha. Darnaaf yaadi kun akka jedhetti durbi tokko jalqabuma badee hirkoo jalqabuma balleessitee dogoggorri kan keetii. Durbi tokko yeroo gaafii jaalalaa si dhiyeessitee durbi si jaalattee jechuudha. Mirga argattee si jaalattee gaafii jaalalaa si dhiyeessitee durbaaf tole jettee gara gaa'ilaatti seentee badiin kan keetii. Duruma balleessitee waan jedhe fakkaata koomentii isaa jechuudha. Fuuldura viidiyoo kanaatii hin argitu taampileelii irra jira jechuudha. Soba miti wanta nama jalatti koomentii jalatti barreessee koomentii sana qabatamaadhaan koomentii sana jalaa fudhadhee dhufe jechuudha. Kun immoo waan sobaa miti. Jalqaba irratti darnaaf yaadiin dogoggora qabas jechuu hin danda'u hin qabus jechuu hin danda'u baay'ee na dhiba. Kana jechuun koo inni akka gama tokkoon dogoggora qaba. Durbi gaafii jaalalaa mirga qabdi jechuudha. Nama tokko dhiira tokko jaalattee gaafii jaalalaa ishii bilisaan dhiyeeffachuu mirga guutuu qabdi. Akkuma waliigalaatti durbi tokko nama gaafachuun dogoggora. Kanaaf egaa doktorri keenya doktorri kabajamaan doktorri baay'ee jaalannu doktorri jaalatamaani durbi tokko gaafii jaalalaa nama dhiyeessitee nama gaafattee gara gaa'ilaatti seenuun dogoggora waan jedhe fakkaata koomentii sanarraa. Akka yaada keenyatti immoo akka yaada kootti akka yaada dhuunfaa kootitti akka yaada keessanii hin beeku. Durbi tokko gaafii jaalalaa nama dhiyeessitee itti milkaanii gara gaa'ilaatti yoo seenanii yoo adda ba'anii sababa hin ta'u jechuudha. Akka doktorri keenya jedhetti jalqabuma hirkoo jalqabuma karaa baddee jalqabuma dogoggortee durbii gaafii jaalalaa si dhiyeessitee gara gaa'ilaatti seenutu walii kuu keessaniif sababa ta'ee waan jedhe fakkaata doktorri keenya. Kanaaf egaa mee hundumti keessanuu jechuudha waa'ee waaqofii fi haati manaan isaa saarii jedhamti. Saaroon natti fakkaate. Saarii jechuun masoo dhawwaamu natti fakkaate. Saaroon maqaan ishee akka walii kanii gidduu kana yuutuubii irratti tiktookii irratti dhimma hijoo ta'eera jechuudha. Walii kun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Gaa'illi tokko yeroo diiggatu namni nama gammachiisa jedhu hin jiru nama gaddisiisa. Egaa asirratti nuti akka kadhannaa keenyatti illee waaqayyoon walitti haa deebisu. Yoo waan garaa walirraa hin murre ta'e waaqayyoon walitti isaan haa deebisu jenna. Egaa yaada doktorri keenya doktorri kabajamaa doktorri baay'ee jaalannu kuni yaada koomentii irratti gabaabsanii kaan kanarraa egaa an akka dhuunfaa kootii dogoggoraa jedheera. Isin mee akka dhuunfaa keessanitti yaada doktorri jedhan kuni dhugaadha moo sobaa? Dubarri gaafii jaalalaa dhiiraaf dhiyeessitee gaa'ilatti namni milkaa'uu hin danda'u. Wanti kun iddoo hundattuu dogoggora qabaa yoo jettanii koomentii jalatti yaada keessan hin barreessitu. Namni amma sanaa waamamee cindee amma sanaa qophaa'ee nyaanni amma sanaa qophaa'ee firti amma sanaa dhufee kaameraamaaniin iddoo 10 iddoo 15 walitti guuramee dhufee saba amma sanaa keessatti gaa'ela dhaabbatanii yeroo muraasa keessatti waggaa tokko keessatti adda ba'uu waaqayyoon nama haa hoolchuun isiniin jedha.
dhuguma baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo gaa'illi tokko diigamuun waan qalbii miti. Namni gaa'illi diigamuunis namni itti gammadu hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Yaa'u sabni sunis namoonni hundumtuyyuu waan kanarratti jechuudha baay'ee rifatee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama rifachiisa. Ani yeroo miidiyaa kanarratti argu adda baanii yeroo karaa TikTokii kana akkasuma YouTubeii kana namoonni viidiyoo hojjetanii adda ba'an jedhanii interview isaa jechuudha hin argine viidiyoo namni hojjetu argitanii tarii jechuudha zimmuma jedhaniitu lafaa kaasanii uummanni akkasitti viidiyuudhumaaf jecha viidiyoo hojjechaa jira jedhee nan shakke jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif waan ulfaataadhaanaaf kun namni tokko dhugaa isaan keessumattuyyuu waaqoo kanaa fi haadha manaasaa kana dhuguma dubbachuudhaaf adda ba'u jedhee iyyaanni ani jechuudha. Wanta akkasii tasumayyuu miidiyaa irratti yeroo arge sanatti sammuun koo na amanuu didee xiqqoo naan turee jejjedhu innumtuu edaa gadi baheetii interview ta'e jechuudha. Gaafa sana immoo akka bakka adda wayinatti ta'e dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf gaa'illi diigachuu waan qalbii miti. Waaqayyoon walitti isaan haa deebisuun jedha akka yaada kootti. Namni gaa'ila diigachuu gaa'ilaatti namni gammadu hin jiru. Yoo seexana malee namni gammadu hin jiru waan ta'eef waaqayyoon walitti isin haa deebisuun jedha. Yeroo tokko kallattii kaminuyyuu abbaa manaa fi haati manaanii wal danda'uudha. Rakkoo jiru keessatti wal danda'uudha jechuudha. Keessattuu gaa'ila keessatti obsuudha, wal danda'uudha, kadhachuudha. Haala kamuu keessatti yoo wal dandeesse gaa'ila keessatti yoo wal tuffataa deemtee yoo wal dhaga'uu baattee yoo wal tuffataa deemtee dubbiin gara gaa'illi sun diigamuutti si geessa jechuudha. Yoo wal tuffatte ta'e abbaan manaa haadha manaa isaa tuffata yoo ta'e haati manaa immoo abbaa manaa ishee tuffatti yoo ta'e haati manaan abbaa manaa hin dhageessu yoo ta'e abbaan manaa immoo haadha manaa isaa hin dhaga'u yoo ta'e tuffiitu gidduu isaaniitti baay'ata yoo ta'e anatu caalan baay'ata yoo ta'e gaa'ila keessatti jechuudha gargar nama baasa jechuudha. Gaa'ila akkanaa hin turu. Kanaaf ani kana kaasee fi isaanii icciitii mataa isaanii qabu. Icciitii waan ittiin walirraa adda ba'anii namni dhugaa dubbachuudhaaf rakkateeti malee rakkatee itti ulfaate yoo ta'e malee namni gaa'ila isaa diiguu jaalatu hin jiru jechuudha. Kanaaf icciitii isaan gaa'ila isaanii kana caala waliin barbaannu kana caala adda baanii jedhanii icciitii qabu isaan amma jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanta hunda wanti miidiyaatti hin baafne hin jira jechuudha. Akka icciitiitti kana booda bakka nuti waliin barbaannu wanti jedhan jira jechuudha. Waan hundumayyuu amma irkoone interview miidiyaa irratti haa ta'u malee hiikee icciitii garaa isaatii hiikee wanti inni miidiyaadhaaf dhiyeessan jiru. Icciitii immoo gaa'illi tokkommaa callisee miti kan diiggatu jechuudha. Ijaaramuufis callisee miti, diiggachuufis callisee miti. Kanaaf irkoo nama jechuudha miidiyaa irratti interview kan ta'e icciitii keessa isaa icciitii isa dhumaa gaa'illi kun diiggachuudhaaf icciitii isa dhumaa hin baasne jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee abbaa manaa fi haati manaa wal danda'uu walii obsuu oddoo rakkinni jirutti hiriyoota qaban walitti baasanii hiriyoota sanaan rakkoo isaanii furachaa yoo deeman malee waliin dhageenye taanaan waliin dandeenye taanaan waliin kabajne taanaan ana caala abbaan manaa sana caala jedha haati manaan sana caala jetti. Gidduu isaaniitti immoo inni deemee gara gaa'illi isaanii diigamuutti deema jechuudha. Ani kanin jedheef icciitii irkoo gadi fageenya wantan beeku hin jiru garuu akka gorsa tokkootti waanan beekurraan dubbachaa jira malee ani icciitii isaanii lamaan hin beeku. Icciitii isaanii lamaan isaanis miidiyaadhaaf wanti bal'inaan haasa'an hin jiru. Waan tokko haasa'e malee icciitii gadi fageenyaan icciitii haadha manaa isaa irraa isa dhumaa hadda kan isa baase
wanti inni haasa'e hin jiru. Ani garuu fakkeenyumaafin akka gorsa ta'uufin dubbachaa jira malee. Kanaaf egaa Waaqayyoon nama haa oolchu. Waaqayyo isaanis nagaadhaan walitti haa deebisu.